Mee Najjaash dubartootaan hoo maal jedha laata? Dubartoota jechuun akka bililleeti. Tuttuqaniin caban akkuma killeeti. Kanaaf namni martuu kanaaf abbaa warraa onni irraa jaalataa salluu ala nabii Muhammaduu salaata rabbiitiif dubartii dhaamatan. Sallallahu alaihi wasallam. Amaanaa rasuula rabbiitii jabeessaa ilma gatii qabuuf ilma gatii dhabu gadaamessa jaraatu biqilche of keessa. Gariin hin tuffata ofii gadi ilaalaa isaanuma da'e beekaa fi wallaalaa. Shari'aa rabbiitu qabesii gaditti dubartiin beeytuudha addunyaa olitti. Yaa'u waa beerraachallee qaba naachallee qabaadha. Akkuma jabduunis jirtu badduunis jirti. Akkasuma naatoo namaan qabdu dubartii yoo moote mee fakkeenya hima waan abbeeraa kiyyaati warraa goote. Yoo gale da'oo isitu nyakkisa masgiida salaatee koofiyaa se'ee kaaslee matatti farkisa. Biyya keessa jirraaniyyuu saalfadhee abbeeraa maal taatan jedheeni gaafadhe. Galuuf ariifadhaa dunnatti dhiitee koofii ammatatti gannaa ta'uu ditee jee kaaslee ufitti harkise. Kanaaf akkuma jabuuma qaban hammeenyallee qabanii. Yaa'u gariin amma yoo laaltu fa'a ijoollee shamaraa ofumaa beekadhaa rabbuma sodaadha naamusa eeggadha. Akka farda gaarii sila arreeduu fi uumaa rabbii uume caala bareeduu fi uumaa rabbiin uume kan bor waliin duutu lippistiingii chippistiingii hidhii keessan guutu. Ati ilma namaati. Afaantu si dhiigi jechuuf mucucaattaniin kufne. Raqa nyaatta yoo jenne qeeraa dhayxaniin dhufne. Garii osuma laalu namni baay'een hubate gariin osoo dhungatu jara caalaa dibate jaruma kanaa daangaa itti bahee jechuudha. Garii akka waan yeroo qabattu lippistiingiin dhibee fi funyaan maratu qee akka waan listiroon buruushaan dibee fi isaan dibatiin rabbi sin gaafataa akkanattuu laalee namni sin jaalataa jechuun barbaade yoo jaalalaaf illee ta'uu taate.